pain that destroys, but pain that remains, like beauty that travels through joy and through rain. You're the question I answer without needing to think, the calm in my chaos, the mystery. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورد ستاوي خبري متفقين. أرانتنا جريني توبيا كيساوان نمد برمال سيتاني. أكمل لا لاني متى تلاقي مخينا نجرتو باينا مخينا را باينا نوات الرجالة. كيساتو نانو كوني نانو خمي بياد سار رجرا خراج أبان نادا خراجيمو أسمانو dan gara kana dubatti jechuudha beeta mangistuudha as duubaan jechuudha namoonni beetanii akkas jechuudha kaniifuu jireenya Itoophiyaa keessatti waliin namichi isaa waan akka kana jechuudha maaliif jechuudha akka jireenya qaalawwan jireenya irraa ta'uu hin beekne garuu immoo baay'ina namaatitu makiina irra caalee jira namoo kan laaltallaa lamu kiraa hojjeta akkamitti akka kanatti bakka hedduu takka baay'inni namaa humnaa ol jira yeroo tan ammaan tana yeroo itti dalagaa ba'u hin leemi yeroo laaqana ga'uu fi gana toora shanii ho'i jechuudha Addis Ababaan haala kanaanii namoonni baay'inaan jira hoo jedhanii eenyutu amanama namni asitti hoggulaaltee jechuudha waan kiflaagaritti yookaan biyyatti hafee isinitti hin fakkaatu. Okay, this is the strangest thing we have stumbled upon in Ethiopia. This is just a regular lamppost, right? Turns out though, it says it's got wireless charging. So, let's see, is it gonna work? And over here, you've got USB. USB-C is wild. Not even like planes have that right now. You just plug in and charge here as well. Damn! That thing will be gone in 2 minutes. What do we think? Is this a good idea or? ላስቻለው ሰውማ ሆድ ብዙ ይችላል ካወቀበትማ ተውቻለው ሆዴ ሲቀር ለሚቀረው ምነው መናደዴ ሲያልፍ ለሚያልፍ ቀን ምነው መናደዴ የሆዴን በሆዴ ያፌን በንጉርጉሮ እንዳልናገረው ቀኔ አይደል ዘንድሮ ተርከምና ሴና ሲዳ አጫሉ ዲሳራ ኮዬ አደባባይ koyyee nifaas jechuudha shaggar siitii jalatti argamtu jechuudha addabaabaayii Hacaaluu Hundeessaatti argame jechuudha akkasii isaa Hundeessaa bakka iddoon kun hedduu takka baay'ee das nama jaala shaggar siitii seena kana jechuudha shaggar siitii nifaas silkilaaftu akkana hogguutti deemu immoo karaa qilintoo jechuudha geessanii qilintoo maniidhaa qilintoo jechuun warri namoota hedduu beeka karaa kan akkasii akkana hogguu akka deemne jechuudha karaa bahaatti maaltu karaa kaabatti jechuudha maaltu argama Hacaaluu Hundeessaa addabaabaayii yookaan Hacaaluu Hundeessaa safara Hacaaluu Hundeessaa jedhama safarri kun jechuudha kana jechuudha koyyee asirraa koyyee 18 fi koyyee 16 11 karaa kanatti argamte jechuudha akkasii Addis Ababa akkasiidha shaggar siitii jirras shaggar siitii jalatti jechuudha kan argamtu magaalaa shaggar siitii haalli naannoodha akkanatti das nama jirre hedduu fi kan laatan baay'ee akka das mana jira waaw አባይ የህይወት ጅማት ከፈጣሪ የተሰጠሽ ጸጋ ከጣን ልብብ ተነስተሽ ሀገርን ጥምታረኪ የአባይ ኃይል በውስጣችን ነው መሰረቱ የሚያናውጥ ግርማ ወረራ አይሰበረንም ሚዛናችንም አይለለውጠው በሜዳው ላይ ጀግኖች በፈረሶቻችን ላይ ሆነን ጀግና ታሪያችን ይመሰክርልናል ዝምታን አንቀበልም አንድ እጅ ግድቦችን ይሰራል ሌላኛው ደግሞ ቅርስን ይጠብቃል ጓደኛን ድልዶችን ገነባለን ሁሉንም ምራዎችም እናልፋለን በሜዳው ላይ ጀግኖች በፈረሶቻችን ላይ ሆነን ጀግና ታሪያችን ይመሰክርልናል ዝምታን አንቀበልም አንድ እጅ ግድቦችን ይሰራል ሌላኛው ደግሞ ቅርስን ይጠብቃል Word up check the mic 1 2 yeah I
From the heart of tenor, see the Genesis glistening. Lifeblood for the listener, this the Genesis mission. Ain't no force that can break us, not no power gon' shift us. Building dams with the vision, that's the righteous division. Got the strength of the Nile in us, feel the pride in the lineage. On the friendship, we building bridges, reaching new plateaus. This for all of my people, standing strong for the cause. Yeah, the strength of the... አዲስ አበባን ተረፈካቲ ቢዚን ሪዲየሙ ማል አከሲን ፈካቱስ ዲጂቴኝ ጭና ወልቀምኔሪ ወልጭና ቀምኔቲ ኸኒፊ ኢስን ዳወች